bara akkam keessa jirra bulee bara nabi Muhammad muslimni gaariin bara akkasiitiin nan eeginaa jeex san keessa dhufne moo baruma akkam keessa jirra rabbi sodaadhu osoo kanuti gartee kaasixaadhaan sirbaan walaloodhaan maal nama arrabsinu san osoo namni nu arrabse dachiitu garagala mee xiqqoo handaa'uun oromoon tiyya qulqulluun dhageeffadhaati suuta gajjaa namni immoo saba isaatiif gartee sagalee ta'uudhaaf hayyama sin gaafatu sigalee hay akkami namni memmatee diin eessa waa'ee amantii dubbate mee eessatti diin amma mee galaanaa gaaromsaa sun afaan tokkicha amantiis tokkicha nuun jaa kuna afaan tokkicha amantiis tokkicha mee eessa waa'ee amantii dubbate gurbaan kun mee teediin eessa dubbate amma bakkatti galaanaa gaaromsaa dubbate ansiifiinim mee teediin walleetana keessatti afaan tokkichaan barbaada amantiis tokkichaan barbaada nama biroon fedhu bakka inni itti jeenaa fidime digal maalu mataane garuu bara akkam keessa jirra yaa jamaa bara akkam keessa dhufne sigale bara namni gartee wallisu so oromiyaan nutti xiqqaattee dhaadannoon piippii tanaan oromiyaan nutti xiqqaattee nuti Itoophiyaa oromoo jaaree jechuun jirra hay Itoophiyaa nuti jaarre san keessa teedii afroon jiru amaarriin jiru soomaleen hin jirtu moo oromoo qofaa jira hay akkamitti taate mee tun akkamitti taate mee naa himaa mee afaan tokkicha amantii tokkicha hawwisoo piippii sigale mee hawwisoo bartee di afroo kanatti arratti akkana godhattu kana ati gartee shimallis abdiisaa miliyoona 40 si ijisiisoo kana dhiisi teedi afroo bar miliyoona 100 ol dideeti sigale kaasixaa gartee websaayitii irratti gadhiifadha malee miliyoona ati jettu kana gartee hin barbaadu jeeni bar sabasaa filatee bar ati garuu shimallis durgoo si kenneeti sigale durgoo shimallis ta filmaata tanaa booda hin jirre ummanni oromoo filmaata kana boodaas dhuma jira mee afaanuma isin gartee ummata oromoo keessaan dhaabbattan isinee sigale afaanuma isin ummata oromoo keessaan dhaabbattan isineenaa jechuudha sigale saniifu ummanni keenya dammayxanii gartee iflaalu oromoon amma teedii ammaa kan osoon hin taane teedii kadursan sani wajji wallolu jirti nan fakkaatte an akka yaada kiyyatti teediin ammaa yoo siidii isaa dhageeffattanii gatteessanii dhageeffattan wanni teediin haasa'u oromiyaa guutuu keessatti irra tahaa jirti sigale ni kadda'amnee siin jaa kadda'amuu lammaa magarsaa kadda'ame taayyee dandayaa kadda'ame jaawar maammadii kadda'ame sheekka abbutaatii kadda'ame oromoo guutuu kadda'ame jechuudha as keessa nuti sunuma jirra ni ganamnee keessa nu ganee je hay bar abiyyi jechuun nama bar zinnaash taayyaachoo ganee abbaa duulaa dirqiidhaan waywaatee walitti deebisee amma zinnaash ni jaalata jettanii isin akka laaltan tan halkanii guyyaa inni bar gartee akka jaalatu ibsu jira waan namichi abbaan itoo foorumsuun kitaaba irraa katabeef wajjin jiran jee icciti jalaa baasee namatti himuudhaaf harkarra kaa'ate kadhatanii qaallitti Ameerikaa tana abbaa duulaa galche halkan biruma gachiisuu dide dullatti biruma gachiisuu gaafa dura aangoo fudhatu san kaa amaarri kunis itti haaraya tan duratti tiivi irratti arkuu ture san hunda tan dura wayyaanee oggii wayyaanee biratti isiin ol deemtu hularra taa'ee olee gusan hundamma isaa muumicha ministeeraatii mire tana biraas zoonuma gandarra ce'uuti jaartiin eedee dhabdee ana mirkumatti hin deebe jettee as dhuftee asii kadhatanii gad deebisan nama zinnaash taayyaachoo gane qaallichi sigale jaartii fi jechuu ta qullaa wajji ciisan nama sangane isii hundaaf sagalee ta'e zinnaashiyee hundaaf sagalee ta'e jechuudha teedii sigala saniifu
namni ganamin namni abiyyi jala deemen ganamin ni jira. Barri Oromoon ittiin daawwiti ibsaa mataan isaan ganamne. Kanummaa namme hooggantoonni ABO'dha waggaa meeqa hammanni murtii gallakkise hammanni murtii isin wala baadee maajeen amata meeqa hidhatti agartee laamshee mana hidhaatii baheen jiru. Wal ganuudhaami asmaraa dhaqanii kadhatanii fidanii waliin biyya bulchinaa jedhanii kadhatanii fidanii gollicha dheengee eeganuti uu jennee ija gurra lamaan quba qabannee iyyine kun amma suufatti bituu eegalan. Sigale wal ganuudhaami wal ganuumi. Hay gaafii Oromoo takka takkaan hin lakkaa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa godhee Oromoo abbaa qabeenyaa godhee daangaa Oromiyaa saraarsisee sigale tartiibaan lakkaawee oofaa jeemi. Haya kana takka godhee arra Oromoon tiyya Dirree Dhawaa fi Harargeen tiyya Dirree Dhawaa fi Hararraa iyyuutti hin jirtu. Sigale by the way dubbii Harartana wanniin isiniin juu hin dogoggorina. Waa takka sirna kana keessa wanni isinii deebi'an jiru. Dubbiin Harar sirnarra rarraati. Sirnarra rarraati. Yoo sirna mataa keetii ka Oromoo tajaajilu Oromoof Oromiyaa tajaajilu uummachuu dandeesseen ala Dirree Dhawaan si harkatti deebitu hin jirtu. Harar si harkatti deebitu hin jirtu. Afaaniif hin dhukkubsina. Harar amma formulaan isiin bultuun pirezidaantiin bulaan jirtu magaalaan Harar. Namni keenya irra guddaan urdiin mucaa gartee nyaateetu garaan qabne kubbaayyaa sani gartee san komata suni fiifuu nama isa ajajuu isa duuba jira nama 24 bakka gartee paarlamaa wantiitti sheekotii isa duuba murteessituu jira. Sheekotiin sun adareedha hundisi lammiin biroo tokko keessa hin jiru. Pirezidaantii isii shuuma pirezidaantii isii aangorraa kaasa osoo heerri jiraate osoo heerri Itoophiyaa namni hujii sirna gaarii jaaree heera hujirra oolchu jiraate heeraa fi seeraawwan akkasiin dhoorkamtii beekamu. Heerri waan hin jirreef sirna ati jaarratte waan hin qabneef jecha sigale jarri sirna ifi jaarrateen lafa teessisaamaa jira lafa babal'ifachaa jira sigale aadaa fi gartee maal isaanii sirra babal'isaa jiran. Kanaaf furmaanni Harar akkana haa ta'u maarreen akkana haa ta'u sirni Oromoodhaaf Oromiyaa tajaajilu haa uumamu. Kana kan uumtuun qabsoodhaan qushaasha aangorra dhaqe kana aangorra kaasuudhaan. That's it. Sirna kasii uumu mangisti hayyoonni akka sirna tolchan pilaanii biititti bultu roodmaappii lafa kaa'u gartee mootummaa akka ta'u mootummaa mataa keetii yoo qabaattee sirna ijaarratta. Osoo sirna qabaannee nuufi teediinis waliin geenyu sigale osoo sirna qabaannee nuufi Soomaaleenis waliin geenyu gaafa namni tokko wal dhabe furmaanni heera biyyattiiti jechuudha. Sigale heera biyyatti irratti mee bakkuma magaalaa Harar adaree biyyoo keessa sheekotiin namni 24 nama duuba taa'ee pirezidaantii muutu heera Itoophiyaa keessa ni jirti yoo jette hin jirtu jechuudha. Bakka maafiyaan akkanumatti gartee maafiyaan akkanumatti akka feete ifiin ta'u jirti. Biyya kanaa keessa jirti. Nama gartee ilma kiyyaa biyya bulchi jirti. Mee maal sii godhe ilmummaadhaaf? Kanaa'u sii deebisee kanaa'u sirratti sii qabachiise sii qabachiise. Soomaaleen mi'eessoo keessa maal godhu jirti? Kaleessa ummata keenya qawwee raayikanii mancaarraa fuudhanii waa hunda raayikanii ichi booda Soomaaleetti qaceelchanii hidhattoonni Soomaalee dhukkee godhaan jiru. Harargee lixaatan. Sigale saniifuu Oromoon gaafiin isii deebituuf gaafa sirna jaaratte gaafa sirna Oromoof Oromiyaa madaalu jaaratte kan sabaa sablammiin guutuun keessatti if gartu
federaalizimii dhugaa san gaafa jaaratte Oromoon gartee dachii jijjigadeeffatti haradhiisii jijjigadeeffatti haga godeetti dachiisii falmachuu dandeessii jechuudha. Maaliif sirna qabda, humna qabda, dandeettii qabda, heddumina qabda, qabeenya qabda jechuudha. Maaltu si boojjise? Saba tokko saba isaa godhu maali? Aadaa fi afaan isaatii arrabar waan abiyyi taa'ee paarlamarraa haasa'u, mootummaan Itoophiyaa taa'ee paarlamarraa haasa'u, qotee bulaan ganda keenyaa ni dhagaya, qotee bulaan baadiyyaa ni dhagaya, hin dhaga'u jechuudha. Tanaaf Oromoon afaan kiyyaan hin tajaajilama. Afaan kiyyaan tajaajillee anaa kennamuu jira. Amma namoonni gariin nuutu aangorra jira, amaarri waa takka keessa hin jiru. Haga amma durirraa qabe haga guyyaa irratti gaafa Tigreen bulchuu turtees namni aangoo qabu, dhageettii qabu, dandeettii qabu ijoolluma Amaaraati. Tana gurra si calawu. Jaalattee jibbite. Waay aadaa isaaniiti. Hoteela gurguddaa keessa kadala dubra isaaniiti. Jeneraalonni gurguddaan kun kan gangalchu dubra isaaniiti. Barnuti namnummaan nafiituun hin gangalchine bar dubree. Waanuma hin jirre tana ijoollee afuuftuu tana adda tana ijoollee teenya garaa guuta malee. Memma beeruma keenya ka jeneraala heerume ka gartee namoota dhageettii qaban gurguddaa biyya sanii keessaa heerume tokko as kennu hin jiru jechuudha. Carraa akkasii hin qabnu, carraa nama san qunnamuu hin qabnu jechuudha. Carraa nama san qunnamuu hin qabnu jechuudha. Carraadhaa bar dubbiin bareedina takkaa fokkina osoon hin ta'in. Amma fakkeenyaaf dirree xayyaaraa filaayitatti daandii warra gartee xayyaara keessaa nama tajaajiluun dubri Oromoo meeqa bibbireedduun amma biyya Arabaa tetteessuun osochi keessa dalaydi aadaa Oromoo afaan Oromoo kana nama barsiifti. Oromoon barbuna qabdi, Oromoon marqa qabdi, Oromoon waan akkanaa qabdi. Aadaa Oromoo kana namatti himaa namoota kanaa wajji nama taphachiisaa deemti jechuudha. Achi keessa teenyatuun hin dhayitu jechuudha. Jarumaa jira jechuudha. Afaan paarlamaan biyyattii afaan jara kanaa dubbataa jechuudha. Amma federaala keessa yoo dhayite afaan Amaaraan beeytu janiiti digrii kan qabdu ari'amtaa jechuudha. Biyyuma abbaa keetiin rabbar. Tanaafi sabni tokko kan madaalamuun sigalee dursa afaan isaa aadaa isaatii jechuudha. Mee waan gurguddoo kana keessa waan gartee mootummaa kiyya kanatti jettuun namichi barandarraa fuudhanii aangorra rabbi kaayee kun Oromoo deebise tokko as kenni firii takka bicha. Sigalee maal siin jaan bar magaalaa tolchee Finfinnee haxaawee adeero Finfinneen Aleppoo caalaan bareeddu bara. Finfinneen Damaskos biyya Siiriyaa kan addunyaan guutuun Hollywood kanarraa warri Ameerikaa bebbeekamaan kun hundi dhaqanii chitti aruuza godhatan bareedina sirraa. Arra gartee mangallaa sheeyxaanaa fakkaatti sigalee. Gartee wanni adda addaatti magartee mangallaa sheeyxaanaa fakkaattiin siinye ichi ilaaluu hin dandeessu Damaskos irra. Maaliif sirnaatu hin jirre bareedinni lafaa maal godha? Ammoo osoo wanni takka kaatee Finfinnee keessaa waan inni gartee horiidarii jee walitti qabee taa'u daqiiqaa 5 hin geessu walitti qabanii wanni kun kutuudha. Osoo sirni jiraate sirna sanirra dhaabbattee bara Ameerikaan guddoon tun maraataan bulu jirti bara. Qallicha maraataa uumaa takka hin beekne ka asrii waa barreessu ka ganama waa barreessu ka gartee waa takka hin beekneen bulu jirti bara. Maaliif sirna kanarratti nama isa tiisuu jira jechuudha sirnaa isa hoogganaa jira. Amma kun silaa osoo sirni jiraatuu baatee biyya akka Itoophiyaa san bulche namichi kun akkam nama godhame naayim. Tanaafi hayyoonni akka Toomas Jaafarsan, Abrahaam Lincoln, George Washington gurguddaan Ameerikaa sun wanni sirna lafa kaaniif maraataa akkanaa gowwaa akkanaatu gartee doofaa dhalaa malee uumaan beekne akkanaa kanaatu aangoo dhufaa waan beekaniif sirna lafa kaan pirezidaantii ta'e jeneraalaas ta'e abbaa fedhe ta'e kanarra deemuu qaba daandii namni irra deemu lafa kaanii jechuudha.